Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota Reedii Adam Tube akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkuma jirtanitti isin haadha qabu jecha egaan ani na beeytanii jedheen abdadha gaafa namni rakkatu dabarfachuun jaaladhu dhugaa rabbiitti keessattuu gaafa haati namaatii fi obboleettiin namaa yookaan shamarri gaafa rakkatu maanguddoon gaafa rakkatu akkanumaan dabarfachuu hin danda'ani Rakko guddaa tokko irraa haasa'uu barbaada amma xumura qophii kiyyaatti na waliin turan affeerraa kooti Reedii Adam Tube namoonni chaanaalii kiyya faaraa taatan subscribe gochuudhaan akka na hordoftan abdiin isinirraa qaba. Egaan daawwattoota tokko namni keessattuu nama keessaa mootuu nama keessaa namni sola adda beeki namni namuma garuu namummaan wal caala immoo deebi'e namummaan wal caala gaafa isin jedhu maal jechuudha? Ija obboleettii kiyya ilaaluuf, ija harmee kiyya ilaaluuf, ija abbaa kiyya ilaaluuf, ija obboleeyyee yookaan abbaa kiyya ilaalu garagara hunda isaaniitiifuu ilaalcha garagaraatiin qaba. Ilaalcha namummaa osoo hin taane keessa kootti ilaalcha garagaraa qaba. So maaliif hin jedhee haati namaa, haati dhiiraa abbuma feete irraa waa dhalattu. Saba feete iyyuu haa taatu. Gaafa rakkattu caalaa wanti garaa keessi quuqu hin jiru jechuudha. Akkuma haadha keetiitti ilaaluu qabda haadha biraas. Maaliif? Isinis ittanten nu dhalte ciniinsifatten nu dhalte kan jara saniitillee akkuma sanii jechuudha. So ati lakki waan Oromoo miti isii waan Oromoon taaneef haadha namaati dantaa isiiti jechuun nurraan eeggamu. Oromoon gara laafeessa dhugaa rabbiititti. Anis akkuma san gara laafeessa. Rakkoo aayyolee keenna fi ummata lammii keenarra ga'e callisee akkanumaan laalee dabarfachuun natti ulfaateetiin har'a ajandaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhe. Ajandaan kiyyas maalinni odowaan haasa'in dubbii keessa babbadee maaliif yeroo waa'ee haadhaa kana haasa'u baay'ee na haaraa beeytanii baay'ee tokkoon keessi kiyya akka tokko na ta'a. Sababa kanaatiif ajandaa koo dhiisee babal'isee waan biraa haasa'e innis maalinni akkuma suuraa jalqaba galma irratti argitan kanatti ummanni kibbaa yookaan ummanni Affaar fi ummanni Oromoo naannoo Hawaash jiraatan laga Hawaash yoo beeytan godina Shawaatii fi godina Arsii bira jira lola guddaan samoona kana taasifame lola osoo hin ta'in lola bishaan galaana jechuudha. Galaana baay'ee taasifame lammiilee baay'eetu du'e jechuudha. Balaa saniin jechuudha balaa saniin Itoophiyaa qofa osoo hin taane uummata Affaar qofa osoo hin taane uummata Oromoo qofa osoo hin taane balaan sun Suudaaniyyuu dhaqqabee Suudaan irraanuu Masrii kana dhaqqabe jechuudha. Kuni balaa uumamaati. Kun waan namni godhe osoo hin taane waan uumamaati. Garuu uumama kanaaf immoo nama waan akkana irra ga'ee gargaarsa guddaa barbaachisa. Mee gaafa suuraa amma tambinaalii gubbarratti argitan kana haadha dhiiraa gaafa bishaan bakka kana ga'u namni achi keessaa baasu yoo dhabamu yookaan immoo bakka qubattu waan dhabdeef yookaan bishaan sun itti guute ta'a. Yaa jara kenna yoo akka namatti oliif yaadne waan baay'ee gaariidha dhugaa rabbiititti mootummaallee ta'ee namni dhuunfaa kana waan mootummaa yookaan namni dhuunfaa godhee miti baay'isee waan uumamni waa'ee godhe waan ta'eef gargaarsa guddaa barbaachisa. Ummanni sun rakkatee jira. Ummata miiliyoona tokko ol qa'ee isaaniitti irraa buqqise yaa jara kenna. Horii isaanii jalaa nyaatte galaanni jechuudha. Horii isaanii nan bifne, qabeenya isaanii nan bifne, lubbuu namoota isaanii nan bifne, lubbuu lakkoofsa hin qabne nyaatee fixe galaanni kun. Isa qofaa miti qabeenya Oromoo qabeenya obbo Dinquu Dayyaas abbaa Oromoo abbaa Duulaa Dinquu Dayyaas abbaa qabeenya Oromoo akka jiru riizoortii isaa nyaate argitanii jirtan. Oromoon gara laafeessa waan ta'eef uummata kan akka gargaaramuuf dubbatu jirra. Ammas uummanni kun yoo hin gargaaramne rakkoo guddaa keessa jira. Bishaan badaan jiru mootummaanis waa'ee san dubbatee ture garuu gargaarsa godheef hin goone ani hin beeku. Kuni amma namni dhiiraa tokko ka daakitii beeku jalaa ba'uu danda'a. Daa'imman daakitii yoo beekti jalaa ba'uu dandeetti. Dubartiin jalaa ba'uun ni ulfaata. Biyya keenyatti dubartiin bishaan hin daa'itu. Dubartiin saalfattee waan ta'eef bishaan qullaa bakka badheetitti bishaan kun daakuu beekuudhaaf barachuu si barbaachisa. Dubartiin akka dubartii biyya Arabaa kana daakitiin beektu dubartiin biyya keenna. Bishaan kun immoo ka daakanii keessaa ba'anillee miti. Bishaan rakkisaadha. Bishaan humni isaa ani paaworiin isaa maal akka ta'e hin beeku dallansuu guddaadha. Biyya teenya sanitti waa'een illee abaarsa qabaatuun oollu waan baay'ee gochaa jira biyya keenya san. Bishaan akkasitti uummata fixaa jiru san uummanni sun warri jalaa baqate bakka qubatu dhabe. Warri bishaan nyaatame silaa nyaatame ka qabeenya isaanii hunda caalaa kan garaana nyaate hayyolee yookaan harmeewwan sanii fi loowwan afaan hin beekne
horii afaan hin beekne Hawaash gaafa inni akkasitti guuree xaragee bishaan tokkotti nam'e jechuudha hunda isaatu. So ummata kanaaf gargaarsa barbaachisa. Sagalee ta'uufi barbaachisa. Waan biraatis yoo hin taane sagalee taaneefi mootummaan gargaarsa akka godhuuf warruma lubbuudhaan hafe sanuu jechuudha. Bakka itti baqattu gaafa qabaattee baqatta malee yoo bakka itti baqattu hin qabaanne bakki deemtu hin jiru. Kun immoo bishaan uumamaati. Dheessitee jalaa bahuu hin dandeessu yoo biyya san gadhiifte malee. Qabeenya kiyya eeggadhachuu hin danda'amu. Maali eeggadha jechuun qabeenya islan hin jiru. Qabeenyi maaltu jira waan jiru bishaan guuratee deemaniini. So harmeen nama biraatis harmee keeti waan ta'eef gaafa akkatti bishaan nyaatu cal'istee ilaaluun sirra hin eeggamu yaa Oromoo. Yaa Oromoo abbaa fedhe haa ta'u inshaallah naaf xanyama jedhan sanuu yaa ta'u. Gaafa rakkinni dhufe rakkinni waan biraati. Siyaasni waan biraati. Maaliif nuti gaafa yeroo kanarratti araba kadhattu arginu nu araba hin jibbinaa garuu gaafa isin kadhattu argine mallaqa kennineef bira dabrina. Maal isaanirra qabaanne osoo hin taane kun waan gaarii oliif yaadu jedhama. Ummanni Affaar immoo aslan nuun diinummaa tokkos hin qabu nuuf. Firummaa yoo qabaanne malee diinummaa tokko hin qabnu isinii gala. Dhiyeenya walitti qabna. Akka lammummaa Itoophiyaatittis ta'e akka biraatitti. So ummanni kuni gargaaramuu qaba. Sagalee ta'amuufii qaba. Haadha teessan abbaa keessan obboleessa keessan daa'ima teessan bishaan nyaataa jirtu san baraaraa yaa ummata keenya. Sagalee kana walii daddabarsa. Nurras gaa guyyaa tokko rakkin. Gaafa rakkinni nurra ga'e qofa nu ofiif boo'uu hin qabnu. Kuni rakkoo siyaasaa caala. Rakkoon siyaasaan furama. Rakkoon kun immoo furamuun isaa ni ulfaata. Uumama waan ta'eef roobni ka uumamaati gara deemu hin jiru. Mootummaan sirraa qabuu hin danda'u. Dhuunfaan sirraa qabuu hin danda'u. Wanti si godhuu jiraatu yoo jiraate achi keessa si fuudhudha. Si baqachiisudha gara biraatti. Lolaan guyyarraan dabalaa jira. Lolaan bishaanii jechuudha. Haalli roobni biyya keenyaa bara baraanaa baay'ee dhiibbaa guddaa godhee jira. Shankoora Hawaash kan isin duraan beektan san qaragee lafarraa balleessee jira. Qabeenya miiliyoona meeqatti lakkaa'amu jechuudha. Amma ka qabeenyatti miti ka garaa nu nyaataa jiru. Kan lubbuu namoota dabreetu baay'ee garaa nu nyaataa jira. Kan immoo osoo jiran gara itti baqatan jalaa dhabanis baay'ee nu cinqaa jira. Saba keenya ka maal rakkoo qaba maali ilmi namaa nama taanee dhalannee bar yaada uumama keessa guyyaa keessa wal qoqqoonne malee ilmi namaa kun namuma tokkorraa dhufe Addaamii fi Hewaan irraa dhufe yookaan immoo Aadamii fi Hawwaa irraa dhufe. Gara biraatiin dhufne sabbaa gadiitii dhufte. Samiirraa gadi hin buune baratti. Biyyarraa nama ta'e namni sun irraa nu dhufu. Akka namaatti yoo yaaduu taate jechuudha. Kun akka namaatti yaadu namni garii nama kanuma nama jala deemna Oromoon akkasi maalii kan jedhee fudhatuuti jira. Isa sanii miti. Gargaarsi waan biraati. Cubbuu bor nu bira ga'u. Rakkoo bor nu bira ga'u. Aslan nu bira illee sanumaa bara. Ummanni Shawaatii fi ummanni Arsii gara daangaa Hawaashirra jiru. Nyaatama jira. Garuu harka caalu warra Affaar miidhe jechuudhaaf dubbataa jirra malee bishaan sun nama hunda nyaate. Qabeenya obbo Dinquu Dayyaasaa nyaate bar maal taata? Isa kana asumaan xumuraa inni biraa artistiin keenya jaalatamaa fi kabajamaan obbo Zarihuun Wadaajoo hin beektanii nama baay'ee yeroo dheeraa aartii Oromoo guddisuu keessatti shoora guddaa taphateedha. Yeroo ammaa kanatti inni illee ciisatti ni algarra jira gargaarsa Oromoo barbaada. Artistiidha saba ofiitiif waan baay'ee ta'e nama saba isaatiif guyyaa tokko dhaabbate immoo bira dhaabbatuun baay'ee gaariidha. Gizee hunda waanuma biraa ila wanni isin ilaaluu qabdan tokko jara kenna. Namni addunyaa kanarratti waan gaarii dalagatuu qaba. Addunyaa kanarratti odoon du'ii waan gaarii dalagatuu qaba. Rabbi akkas jaalata waan ta'eef. Kanaaf jennaan hundi keenya nama rakkate gaggaafannee haala danda'ame yaalchifachuun isa barbaachisaadha. Waan fedhe haa deeggaru, waan fedhe haa dhiisu. Namni inni baay'isoo nama waan biraa deeggarsa siyaasaa kana keessa jirullee miti. Akkuma nama qameetu falmata haqaati, falmata ilma namaati waan ta'eef rakkoo guddarra jira, sireerra jira, gargaarsa keessantu isa barbaachise hundi keessanuu yoo danda'ame odoo gaafattanii gaariidha, osoo gargaartanii gaariidha jedhee namana. Kuni waanuma nuu ta'uudha. Waa'ee gargaarsa kanarratti baay'isoo namni beeytanii hin jaalatu. Ani hin beeku maaliif akka ta'e hin jibbani. Gargaarsi bargaariidha. Guyyaa tokkottis rakkachuun keen oolu waan ta'eef ani kanaaf malee waan biraaf miti. Sinii galee soo kanaan isiniin jechuu barbaada yoo wanni ani isin muufachiise as keessatti jiraate na of kolchaa isiniin jedha dhiifama naaf godha wanti sirreeffamu yoo jiraate koomentii keessan jalatti reedii waan akkana balleessite sirreeffadhu naan jedha maaliif wal sirreeffachuun gaariidha waan ta'eef
kanaaf already Adam Tube namoonni na waliin turtan galatooma isiniin jedha YouTube channel kiyya subscribe gochuun akka na hordoftan abdii isinirraa qaba yaada keessan like share gochuun hin irraanfatina fayyaa naa ta'a